akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 1984 US Ameerikaatti kan dhalateem Lebron James dandeettii kubbaa kaachoo agarsiisaa tureen seenaa kubbaa kaachoo US Ameerikaa keessatti atileetii taphataa kubbaa kaachoo US Ameerikaa duraanii Michael Jordan itti sadarkaa lammaffaa irra taa'uu danda'eedha. Kilaboota kanneen akka Cleveland, Miami Heat fi Los Angeles Lakersif taphachuu kan danda'e taphataan qaalii kubbaa kaachoo yeroo maraa kun wallaa kubbaa kaachoo US Ameerikaan yeroo 3 taphataa qaalii championship ta'uun filatameera. Kana malees walitti aansuun yeroo 8 Miami Heat waliin yeroo 2 immoo kilaba Cleveland Cavaliers waliin akka lakkoofsa Awuroopaatti bara 2011 hanga bara 2018tti yeroo 10 waancaa NBA yookiin waancaa waldaa kubbaa kaachoo taphachuuf gahee jira. Harka fuunee akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii galmee ispoortii keenyarraan bu'aa bahii taphataa kubbaa kaachoo Ameerikaa Lebron James jireenya injifachuuf taasisee fi milkaa'ina kubbaa kaachoo keessatti argate irratti xiyyeeffachuun kan isin biraan geenyu ta'a. Ani Mustafaa Nurallaati nu waliin tura. 17th season. LeBron James last year he passed Michael Jordan. They put it on the big screen here in the Wells Fargo Center, and everybody in the building giving LeBron James a standing ovation. James akka lakkoofsa Awuroopaatti muddee 30 bara 1984 Akron Ohio keessatti dhalate. Guyyaan kun immoo Gloria Marie Jamesiif immoo guyyaa dhaloota waggaa 16ffaa ture. Guyyaa dhaloota fira isaa kanatti kan dhalate Lebron James osoo jaalala abbaa isaa hin argatiin guddate. Sababnis abbaan isaa Antino McClelland balleessaa raawwatee mana murtiin waggaa dheeraaf itti murtaa'e mana mala sirreessaa keessa waan tureef jireenya James keessatti qooda tokko osoo hin taasiin hafeera. Kanaanis James yeroo guddatetti akka isaa waan hin carroomneef maatii isaa tajaajiluuf jireenyaan harka ol qabachuu eegale. Hojii guyyaa barbaacha fira isaa ollaa waliin gamoo mana jireenyaa yookaan appaartaamaa dura keessa turan gargaarsuudhaan gara appaartaamaatti magaalaa Akronitti imalan. Yeroo appaartaamaa jijjiiratan kana fira isaanii Gloriyaan maatii isheen waliin jiraattu keessaa namni Frank Walker jedhamu leenjisaa dargaggoota kubbaa miilaa ta'us James kubbaa kaachoo akka baratu taasiseera. James kubbaa kaachoo bifa qindaa'een taphachuu kan eegale yeroo kutaa 5ffaa barachaa turetti akka ta'e seenaan jireenya isaa ni agarsiisa. LeBron of the Lakers. First place in the West, second in the NBA. Spinning, LeBron. Turtii yeroo muraasaan booda waltajjii kilaboota xixiqqoo kubbaa kaachoo naannootti morkatan keessaa kilaba Shooting Star kaaba baa'oof taphachuu eegale. Kilabichi sadarkaa naannoo isaa fi biyyaatti hiriyoota Jamesii fi Lebron Jamesiin durfamaa milkaa'ina gonfachuu eegale. Yeroo sanattis gariin kun maqaa Zabaabboor jedhamu argatee ture. Gariin kun tapha kubbaa kaachoo lama yeroo tokko kutaa tokko keessatti barumsa sadarkaa lammaffaa isaanii waliin hordofuudhaaf waadaa waliif seenan. Kanaanis gara mana barumsaa dhuunfaa kaatolikii imaluun kutaa barattoonni adiitti baay'atanitti barachuu eegalan. Barumsa Mary High School magaalaatti dhalate Akron keessa jiru keessatti kilaba kubbaa kaachoo Vicentiif taphachuu kan danda'e Lebron James yeroo sanatti taphataa guddaa garee biyyaalessa kubbaa kaachoo US Ameerikaaf abdiin irra kaa'amee ta'uun miidiyaa biyyaalessaan filatame. Taphoota pirofeeshinaalaaf of qopheessaa erga ture booda bara 2003 wal dorgommii NBAf kilaba kubbaa kaachoo Cleveland keessatti yeroo jalqabaaf hammatame. Baruma sana bara wal dorgommii 2003 fi 4 taphataa cimaa NBA ta'e. Yeroo gara yerootti taphataa cimaa Premier Leagueichaa ta'uuf of qopheessaa kan ture Lebron James bara 2009 fi bara 2010 erga championshipii NBA Cleveland waliin ta'e booda baras taphataa qaalii NBA injifachuu danda'eera. Rejected by McGee. James goes behind the back and then reverse layup is good. Now by the Lakers, Bazemore was just acquired. Badhaasotaa fi waancaa garaagaraa Cleveland waliin kan milkeeffachuu eegale James bara 2010 waliigalteen kilabicha waliin qabu xumuramuu isaa hordofuun jijjiirraa bilisaan kilaba kubbaa kaachoo Miyaamiif mallatteesse. Seenaa ispoortii keessatti marii jijjiirraa bilisaa walhomsaa ta'een gara Miyaamii maluusaa kan beekse James Miyaamii Heetitti makamee turtii waggaa lamaa booda bara 2012 fi bara 2013 waancaa chaampiyoonshiippii isaa jalqabaa lama Miyaamii waliin fudhachuu danda'e. Turtii waggaa lamaan waancaatti fudhate
taphate kana keessatti taphataa mindaa guddaa argattu eegalee bara wal dorgommii afur booda waliigaltee Miami waliin qabu kan xumure LeBron James gara kilaba isaa duraanii Cleveland Cavaliers deebi'uun bara 2016tti kilabichaaf mallatteesse. Kilabichas dursaa tapha inni xumuraa irratti duubaa ka'uudhaan Golden State Warriors 3-1 injifachuun Cleveland turtii waggaa 52 booda waancaa championship NBA jalqabaa akka argatu taasise. Erga kilaba isaa duraatti deebi'uun turtii waggoota 52 booda shaampiyoonaa championship taasisee booda bara 2018 kilaba kubbaa kaachoo Cleveland gadi lakkisuun gara Los Angeles Lakers malee. Los Angeles Lakers waliinis bara 2020 waancaa championship NBA yoo fudhatu dandeettii bara dorgommichaa agarsiisaa tureen baras taphataa qaalii yeroo afuraffaa fudhachuu danda'eera. Beekamtii mana murtiin alam waliigaltee adda addaa qabeenya hedduu fi beekamtii garaagaraa horachuu kan danda'e James Ameerikaa keessatti namoota dhiibbaa uumuu danda'an keessaa tokkoo fi atileetii dureessa ta'eera. Cimina hojii isaa kanaanis yeroo turtii waggaa 17 keessatti yeroo afur championship NBA ta'ee dabalatee baras taphataa qaalii NBA yeroo afur baras taphataa qaalii xumuraa yeroo afurii fi barasa meedaaliyaa warqee olompikii yeroo lama fudhateera. Kana malees qabxii taphoota dhaqaa galaan riikaardii yeroo maraa kan qabu yoo ta'u kunis seenaa qabxii yeroo maraan sadarkaa sadaffaarra teessiseera. Akkasumas kubbaa hiriyootaaf dirree keessatti mijeessee kennaa tureen taphattoota isaan dura kubbaa hedduu mijeessanii kennuun seenaa kana hojjetanitti sadarkaa 8ffaarra taa'eera. Yeroo 13 immoo kilaba waggaa NBA'f taphattoota hunda keessaa filatamuun seenaa addaa kan mataa isaa horateera. Akkasumas yeroo 5 taphattoota irratti isaa keessaa filatamuun seenaa hojjeteera. Taphoota All-Stariif yeroo 16 taphachuu kan danda'e James waltajjii kanarraayis yeroo 3 taphataa qaalii All-Star ta'uun filatameera. Kilaboota hedduu waliin seenaa baay'ee hojjechuu kan danda'e LeBron James sadarkaa garee biyyaalessaattis milkaa'inni hedduu horateera. Garee biyyaalessaa kubbaa kaachoo US Ameerikaa waliin wal dorgommii olompikii bara 2004 Giriik Ateensitti gaggeeffame irrattis hirmaatus yeroo baay'ee teessoo jijjiirraa taa'uun dabarseera. Dorgommichaanis Ameerikaan sadarkaa sadaffaa qabachuun meedaaliyaa naasaa fudhattee gara biyyaatti kan deebi'e yoo ta'u wal dorgommii NBA irratti erga hirmaachuu eegalte immoo garee biyyaalessaa Ameerikaa jalqabaa meedaaliyaa warqee malee gara biyyaatti deebi'e ta'uun seenaa yaaraa hojjeteera. Bara 2006 waancaa chaampiyoonshiippii FIBA addunyaa Jaappaan qopheessirratti garicha waliin kan hirmaate James akka tapha kanaan dura osoo hin taane itti aanaa dursaa garichaa ta'uun tapha tokko irratti qabxii 13.9 yoo galmeessu kubbaa 4.8 immoo duubaa eegalchiiseera. Akkasumas taphichaan kubbaa 4.1 mijeessee rootsaaf kenneera. Garuu garicha akkuma kanaan dura meedaaliyaa naasaan gara biyyaatti deebi'e. Kanaanis amalli James namoota garaagaraa biratti gaafii keessa seene. Olompikii Beijing bara 2008 irratti osoo tapha tokko hin injifatamiin erga bara 2000 yeroo jalqabaaf meedaaliyaa warqee fudhachuu danda'aniiru. Tapha xumuraa Speen waliin taasirrattis James qabxii 14 kubbaa duubaa eegalchiise 6 fi kubbaa 3 rootsaaf mijeessee kennuun geessarra eeggamu baachuu danda'eera. Dheerina meetira 2.6 kan qabuu fi ulfaatina kiiloogiraama 113 kan ulfaatu LeBron James yeroo kubbaa kaachoo taphachaa turetti sarara fuula duraa salphaa fi sarara fuula duraa humna barbaadu irratti hiriiree taphachaa tureera. Kana malees akkaataa barbaachisummaa isaattiin sarara garaagaraa irratti hiriiree taphateera. Akkaataan taphasaa taphattoota kanneen akka Oscar Robertson, Magic Johnson fi Michael Jordan akka wal fakkaatu kan himamuuf James bara 2011 irraa eegalee miidiyaa ESPN fi Sport Illustrated sadarkaa taphattoota ciccimoo NBA ta'uudhaan filatamuutti fufeera. Waggaa isaa 18tti kan eegale James gooliiwwan Cavaliers dursaa galchaa tureen umrii isaa dargaggummaan garaagarummaa uumuu danda'eera. Kanaanis gooliiwwan yeroo dargaggummaatti galchaa ture dabalatee gooliiwwan 30,000 yeroo kubbaa kaachoo taphachaa turetti galcheera. Kana malees shaakallii yeroo Cleveland keessa taphachaa ture taasiseen taphattoota kubbaa argatan bifa bareedaan gara qabxiitti jiran keessaa tokko ta'uu danda'eera. Yeroo tapha kubbaa kaachoo eegaletti taphattoota irratti isaa yookiin
kanneen kubbaa morkattuu isaanii harkaa buusuuf dandeettii gadi aanaa qaban keessaa tokko kan ture LeBron James rakkoo sirreetti isaa irratti qabu jijjiiruuf waggaa tokko qofatti fudhate. Kanumaanis bara 2009 sarara duubaa fi kubbaa morkattuu isaa harkaa buusuuf taphataa dandeettii qabu jalqabaa ta'eera. Dandeettii sirreettisummaa irratti qabus yeroo mi'aamiif taphachaa ture sirriitti guddifachuu danda'eera. Seenaa hedduu zeeroorraa ka'uudhaan kubbaa kaachuun horachuu kan danda'e James kubbaa kaachuun alattis hirmaannaan inni hojiiwwan hawaasaa keessatti qabu guddaadha. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa keessaa taphataa kubbaa kaachoo yeroo maraa ta'uun kan hafe James yeroo gara inni biseenitti taphataa eegalaa hoggichaa ta'uun kan filatame James bara 2020 taphattoota 16 garee NBA hoggaa keessatti hammatamuu danda'eera. Kana malees yeroo 13 kilaba NBA jalqabaa keessatti hammatamuun seenaa gara lamaa kan hojjete LeBron James yeroo 4 badhaasa taphataa qaalii badhaafameera. Seenaa kana immoo isaan dura yeroo 4 fudhachuun kan danda'an Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain fi Bill Russell qofa turan. Kanneen keessaa James fi Russell taphattoota yeroo 5 badhaasichaaf gahuun yeroo 4 fudhatan ta'uun seenaa addaa qabu. Addatti immoo James yeroo 4 badhaasa taphataa qaaliidhuma yeroo 4 fudhachuun seenaa mataa isaa qaba. Kanaanis taphataa sadarkaa lammaffaa qabateera. Badhaasa adda addaa fudhachuu kan itti fufe James sadarkaa addunyaatti taphattoota kubbaa kaachoo keessaa taphataa cimaa yeroo hundaati. Bara 2016 barruun Sport Illustrated sadarkaa 5ffaa, baruma sana ESPN sadarkaa 3ffaa, bara 2017 barruu CBS Sportiin sadarkaa 2ffaa, baruma sana Fox Sportiin sadarkaa 2ffaa qabachuu danda'eera. Bara 2016 Afgaaffii Sport Illustrated waliin taasiseen Michael Jordan taphataa cimaa kubbaa kaachoo yeroo maraa akka ta'e ragaa bahuun kaka'umsa isaaf kubbaa kaachoo keessatti haasaa tureef galateeffateera. Jireenya dhuunfaa isaan hiriyaa isaa mana barumsaatti walitti hidhaachaa turan Savannah Boriinsa waliin Kaalifoorniyaa San Diyaagootti sirna cidhaa isaanii raawwachuu kan danda'e James bara 2004 mucaa jalqabaa isaa Roonii, bara 2007 mucaa isaa lammataa Biraayisii fi bara 2014 immoo mucaa sadaffaa isaa Zuhirii haadha manaa isaa Boriinsirraa argateera. Yeroo mi'aamiif taphachaa turetti mana abbaa darbii $3 miiliyoona 9 biskinaayit kan bitate James bara 2015 Los Angeles keessatti mana jireenyaa $9 miiliyoona 9.35 bitateera. Bara 2015 James beekamtii namoota hedduus horachuu danda'eera. Kubbaa kaachuun alas bara 2013 Two Chainsiif albama haaraa mata dureen Rapport Go to the League jedhu qopheessee jira. Erga albamichi bahee booda Dave James ibsa albamicha ilaalchisuun kenneen albamichi gammachuu guddaa gurraachotaa fi barnootaa fi hojii uumuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e himeera. Ibsichaan booda jijjiiramni xiqqoon magaalicha keessatti akka dhufe kan himame yoo ta'u, kanaanis James taphataa kubbaa kaachoo qopheessaa muuziqaa raappii kan jalqabaa akka ta'e himameera. James kubbaa kaachoon alattis dhaabbilee miti mootummaa waliin hojii hojjetaa tureen fakkeenyaaf kilaba kubbaa kaachoo dubartootaa fi dhiiraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa booda jedhamuu fi fandii ittisa daa'imman keessatti hojjechaa tureera. Kana malees kophaa isaatti dhaabbata tola oolaa LeBron James Family Foundation magaalaatti dhalata Groon keessatti hojjetu hundeesseera. Dhaabbatichis waggaatti maallaqa walitti qabuuf yeroo tokko wal dorgommii biskileetii adeemsisaa jira. James hojiiwwan kanneeniin alattis bara 2015 Yuunivarsiitii Akron waliin ta'uun barattoota 2,300f carraa iskoolaarshiippii hanga bara 2021tti akka uumu beeksisee ture. Akkasumas goda hambaa seenaa fi aadaa biyyaalessaa Afrikaanota Ameerikaanotaa Smithsonian gargaaruuf $2 miiliyoona 2.3 egzibishinii Muhammad Ali keessatti deeggarsa taasiseera. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii galmee ispoortii keenyaarraaf waa bahii taphataa kubbaa kaachoo Ameerikaa LeBron James jireenya injifachuuf taasisee fi milkaa'ina kubbaa kaachoo keessatti argate irratti xiyyeeffachuun kan isin biraan geenye kana fakkaata.